Hawaasaaf gatii madaalawaan dhiyeenyatti oomishaalee kuduraaf muduraa dhiyeessaa kan jiran gabaan Sanbattan Lameenii yaaddoo qaala'insa jireenyaa furuu fi jiraattonni kutaa magaalaa Yekaa aanaa lamaa MN Pilaasitti himaniiru. ለምሳሌ ሽንኩርት 150 ነበር አሁን ግን ቁልቢ ዲማን ብሪ 150 bitaa turre amma kana ብሪ 25 dha timaatima ብሪ 80 hanga ብሪ 90 olitti gurguramaa ture amma ብሪ 40 hanga 50tti argachaa jirra wanti hundi dinagdee hawaasaa bifa giddu galeeffateen dhiyaachaa jira dabalii mindaa hojjettoota mootummaaf taasifame hordofee gatiin meeshaalee humnaa ol dabaluu mala jennee yaadda'aa turre garuu gabaa kanatti gatii baay'ee gadi bu'aadhaan argachaa jirra. በጣም አሪፍ ነው ኑሮ ውድነትን በማሻሻል ከሱቁ አንፃር አሁን gama qaala'insa jireenyaa fooyyessuutiin qooda guddaa taphachaa jira. Bakkeewwan gurgurtaa kaaniin wal bira yoo qabdu gatii fooyya'aatu jira. Kuduraaf muduraan hundi gatii madaalawaan gurgurama. Waan barbaannu hunda guyyaa boqonnaa keenyatti argachuun nama gammachiisa. Oomishaalee kunniin dhiyeenyatti argachuun faayidaa inni qabu olaanaa ta'us kaasan. ትራንስፖርት አያወጡም የተሸካሚ አያወጡም dhiyeenyatti bifa kanaan argachuun baasii geejjibaaf namoota baataniif oolu nurraa hambiseera guyyaa boqonnaa kee fagoo utuu hin deemin dhufuun waan barbaaddu bitattee galuun waan gaariidha hawaasnis akkuma argitu baay'inaan bahee fayyadamaa jira. Walitti hidhamiinsa qonnaan bultoota waliin uumameen oomishaalee barbaachisoo hunda hawaasaaf gatii gaariin dhiyeessaa jiraachuu kan dubbatan dargaggoonni waldaan gurmaa'uun hojjechaa jiran hawaasni filannoo isaa taasifachuun oomishaalee dhiyaatan bitachaa jiraachuun kan isaan gammachiise ta'uu dubbatu. Rajiriisammoo suuqirraa garaagarummaa suuqii fi asitti gaafa ilaalu baay'ee garaagarummaa guddaa qaba. Garaagarummaan inni qabu fakkeenya farra yoo fudhanne shunkurtiin gabaarratti suuqirratti saba birrii 40 yoo ta'u asii saba birrii 35 gurguramaa jira. Akkasuma timaatimiin illee gara 60 yoo ta'u asii immoo as birrii 45 gurguramaa yoo jiraatu garaagarummaa birrii amma kana kan qabaatu yoo ta'u fayyadamaan hawaasadha. Amma fakkeenyaaf jechuudha suuqirraa humtuu namni ittiin deemee gurguratu hin jiru jechuudha. Ana ofii kootii suuqiin hin qabu. Asitti hojiin asitti hojjedhuu fi hojiin suuqitti hojjedhu tokko miti. Baay'ee asitti bakka jijjiirama qaba jechuudha. Kanas jechuudha. Baay'ee namnis bakka lammada asitti bakka waan hundumtuu qinnaasha waan ta'eef bakka namni lammada asitti hundumtuu bakka asii bitata. Suuqii amma dambanyoon hin qabuyyuu asii dhufanii fudhatu malee suuqiin dhufan jechuudha. Fayyadamummaa hawaasaa irra kan darbees carraan hojii isaaniif uumame dinagdee isaanii akka fooyyeffataniif isaan dandeessisaa jiraachuu siman. Dura hojii humna hojjenna turre amma garuu gara hojii sanbataa kanatti erga dhufnetti booddeetti hojiin guyyaa sanbataa kun baay'ee bareedaadha. Hawaasas gatii qinnaashiidhaan yookaan immoo gatii wal fakkaataa ta'een keessummeessaa waan jirruuf bareedaadha. Yaa'u ofii kootii faayidaan argadhe jechuudha. Yaa'u በጣም እንትንራ በቃ ማቲኮስ ያው እንትን ባይን ገርጋራ ዋይን አርገደራ ማቲኮን ገርጋራ Gabaawwan Sanbattanii sadii kutaa magaalaa Yekaa aanaa lamatti hundeeffaman hawaasa aanichaa bal'inaan tajaajilaa jiraachuu kan dubbatan aanichatti dursaan garee to'annoo daldalaa obbo Maammoo Taaddalaan dhiyeessiin gahaan akka jiraatuu fi daballiin gatii akka hin uumamneef hordoffii sirrii taasisaa jiraachuu siman. ቁጥጥሩ ያው በዋጋ በተላከው መሰረት gatii biiroo daldalaa magaalattii murtaa'e bu'uureeffannee daballiin takkalleen akka hin jiraanneef hordoffii gahaa taasisna. Kanneen gatii kaamiraatii gadi buusanii gurguranillee jiru. Gatiin hunduu qoratamee bifa waldaalee fi hawaasa fayyadamoo taasisuun kan dhiyaatu waan ta'eef rakkoon hin jiru. Hawaasnis gabaa kana filannoo isaa dursaa godhachuun akkuma argitanitti itti fayyadamaa jira.